Ashamaa harka foonii hordoftoota chaanaalii gootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa seessa akka nagaa naafatan immoo abdii guutuun qaba jecha har'a viidiyoo takka walitti deebinee jirra. Akkasuma warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii gochaa jirtan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Asumaan immoo warroonni maatii koo hin taane sabiskiraayibii gochuudhaan maatii koo ta'an dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu akkasuma bakka maal jedhee keessa namaatitti kan dhagahamu ilmi namaa kun hangam garaa walitti jabaata haadha soo ta'e hangam garaa ilmootti akka jabaatu waan tokko irraa dubbachuu barbaada. Wantoota taatee ammaa fi gara feesbuukiitiin gallakkifamaa jiru waan biyyattis ta'aa jiru irraa waan xiqqoo ishee dubbachuu barbaada jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Naan illee akkuma amma isinitti himee dhugaa dubbachuudhaaf bara kana keessa bara maal akka keessa jirru naafis galuu didee bara akkamii keessa akka jirru bara haati ilmoo jibbitu bara haati ilmoo ajjeestu bara haati ilmoo ofii akka hin beeku ani maal jedhee isinitti himu bara ilmi namaa wal jibbu bara ilmi namaa wal qalu bara ilmi namaa wal ajjeesu keessa jiru bara akkamii keessa akka jirru dhugaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Inna taateen har'a Adaamatti ta'e waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma yookiin namoonni tokko dhageessanii jirtanii haati ilmoo ishee irratti gocha suukaneessa maal ilmoo ofii deessee gocha akkasii ilmoo ofii irratti hojjechuu baay'ee nama saalfachiisa baay'ee nama qaanessaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bara akkamii keessas akka jirru baay'ee dubartii ulfaataa jechuudha. Akkuma beekamu miidiyaa kanarra deemaa jira. Inna akkuma isiniin jedhe taateen irraa Adaamatti ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma beekamu fuula feesbuukaa irratti deemaa jira wantoonni kun haati jechuudha. Haati ilmoo ofii irratti wanta gocha akkasii raawwachuun abadan hin beeku. Ilmoo ofii jechuudha. Albee ibidda keessa ilmoo ofii isheetii deesse kan namaatii miti yookiin kan masaan wayiitii miti ilmoo ofii isheetii deesse. Albee ibidda keessa goote kafana irratti kukuttee nafa ishee gurguddee jechuudha. Akka hin iyyinillee akka daa'imti sun iyyitee du'allee hin baraaramne dhugaa waan nama gaddisiisudha. Haati ilmoo ofii kana waan akkasii kan irratti raawwachuu jechuun maal akka argaa jirru maal akka deemaa jirru baay'ee nama dhibaa jechuudha. Innaa garuu akka miidiyaa irratti jedhametti daa'imti sun lubbuudhaan garuu baatee jirti. Haati ofii daagana garaa namatti jabaatti yeroo tokko nama biraa jenna haadha biraa jenna haati keenya iyyuu yeroo tokko akkatti garaa namatti jabaatti haadha ofii ta'anii ilmoo ofiitti akkasitti garaa jabaatanii waan akkasii kan irratti daawwachuun waaqayyoon nu haa oolchu waaqayyoon nu haa baraaru. Daa'imti suni albeedhaniin qaama ishee gurgurdee jechuudha. Suuraa irratti isiniif agarsiisa. Dhugaa baay'ee tokko bakka namatti dhaga'amaa jechuudha. Bara maal keessa akka jiru bara haati ilmoo jibbite keessa jiru yeroo kana keessatti jechuudha. Waan jedhee dubbatu na dhibee daa'imti sun garuu lubbuudhaan akka miidiyaa irratti jedhamutti lubbuudhaan baatee jirti. Haa ta'uuti warra ollaas akka hin dhageenyetti jechuudha. Daa'ima san afaan carqii ukkaamsitee akka ishee dhiine gocha isaa irratti raawwatte jechuudha. Isheen lubbuu baasuudhaaf lubbuun garuu guyyaa waaqayyo jedhame malee hin baatu lubbuudhaan baate jedhamee himamee jira. Lubbuudhaan daa'imti sun baatee amma hospitaala galtee jirti. Qarshii akka naannootti walitti guurree hospitaala galchinee jira kan jedhan gabaasanii jira. Waaqayyoof galannaa ta'u kan lubbuudhaan hin bahine osoo akka haadha saniitti ishee lubbuudhaan baasuu barbaade daa'ima san jechuudha. Daa'imti sun manatti hojii deemtee itti cuftee deemte jedhan. Daa'ima sanitti cuftee deemtee akkas iyyaa ooltee qursii nyaanne waan tokko nyaanne iyyaa ooltee bakka dhugaa saniin booddee galtee jennaan waan akkasii irratti raawwatte. Haati ofii ilmoo irratti akkamitti waan akkasii raawwatte. Yaa Rabbii dhugaa waaqayyo. Sila jiran seexanas akkas godheedhaan moo waan isaan beenu waaqayyoon waan akkasitti raas waaqayyoon waa eegu hunduma keenya iyyuu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Bara maal keessa baruma keenyatu bara abaaramaadha. Bara hin taane keessa jirra jechuudha. Bara haati ilmoo jibbitee bara haati ilmoo ajjeestuu bara haati ilmoo maqaa haadha qofa hunduma jechuudha. Bara namni jibbu bara namni nyaatu keessa jirra. Waaqayyoon tiggee jedhee nuuf araaramu araara isaa nuuf baay'isu nuuf buusu
dhugaa akkuma amantaa keessanitti hundi keessanii waaqayyotti bu'aa waaqayyo kadhadhaa maaliif akka keessa jirru na dhibee rabbi maaliif boohaate ilmoo fi akkanatti jabaattee albeedhaniini ibidda keessa gootee albee ilmoo fi guguddu alagaa yoosuma ta'e iyyuu hin guguddu harka maaltu ishiidhaaf akka gubus rabbiin kiyyaa beekuuf isheen lubbuu baasuuf jedhamee himamee jira garuu qaqqabamee jira lubbuun ishee oolee jira waaqayyoof galanni haa ta'u dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu bara akkamii keessa akka jirru bakka na ajaa'iba baruma akkamii keessa akka jirru jechuudha kanattu jira oduu gaddaati kun baay'ee nama gaddisiisa haati ilmoo irratti bara akkamii keessa abbaa ilmoo fi jaalatu haati ilmoo fi jaalatu ilmoo haadhan jaalatu abbaan ilmi abbaan jaalatu maalikaa kun bara maal keessa jirra yaa waaqayyooti ga'ee jedhi firmaan waraarame akkas keessa jirra waaqayyoon nu yaadatu waaqayyoon araarasaa nuuf haa buusu waan baay'ee nama gaddisiisu obboloowwan isin jedha hunduma caalaa waaqayyoon nageenya biyya keenyaaf isaa buusu waan baay'ee bakka nama gaddisiisa yeroo hunda waan gaddaa qofa agarra Facebook kana irratti biyyi keenyas maal keessa akka isheen jirtu deemaa jirtus argaa jirtanii hundumaafuu waaqayyo nageenya isaa nuuf haa baay'isu jedha oduun har'a qabadhee dhufe wanti nan qabadhee dhufe oduun gaddaati waaqayyo hunduma keenya haa baraaru waaqayyoon daa'ima isaa yaa fayyisu jedha hundi keessaniyyuu waaqayyo daa'ima sana haa fayyisu jedhaati koomentii jalatti barreessaa waaqayyo ishee haa maaru jedhaati maaliif amma hospitaala galtee jirti jedhamee jira hospitaala galtee jirti lubbuudhaan hin duune haati immoo qabamtee harka poolisii galtee jirti jechuudha. Haati akka harka poolisii galtee jira jedhamee jira ammaaf jechuudha dhugaa bakka haadhaayyuu hin jedhamtu isheen ara bineettidha dhugaa rabbii bineettuma jechuudha maal kan haati ilmoo ofii akkas gootu waaqayyo nu bara hundumaafiyyuu isiniin jedha obboloota koo komentii jalatti yaa fayyisu jedhaan daa'ima saniin dhugaa rabbii garaana nyaatte rabbi na fashii guggubdee jirti suuraa irratti jechuudha wuy badee ilmoo haati akkana gootu waaqayyo nama hawwachuu dhugaa waaqa ilmoo ofii deessee jechuudha kana lagaatii miti kan namaati kanuma namaa goota yoo ilma namaati miti ilma namaa irratti qaama ishee odoo guban eegamti ishee dhukkuba isheen immoo garuu lubbuun baasuu barbaaddeeti garuu waaqayyoon ishee oolchee jira daa'ima sanii ammaaf garuu hospitaala galtee jirti jedhamee akkasii isiniin jedha oduun har'a dhagaye wanti hin dhagaye oduun baay'ee nama gaddisiisu kana waaqayyo hundumaafuu nu haa yaadatu isiniin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyoon kadhachuu hin dagatinaa hundi keessanuu akka amantaa keessaniiti.